Uff, dafaa na qaqqabaa isiniin jechaa jirti obboleettiin keessan. Saawud Arabiyaa du'aan jira, nyaatamaan jira. Utuun lubbuudhaan jiru dafaati na qaqqabaa. Isiniin jedhaa jirti. Viidiyoo kana sheerii godhaa. Seenaa kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yoo dandeessan sheerii, hamma dandeessan koppii liinkii naa godhaa, sheerii godhaati. Dhimma qaamni isaa ilaallatu biraan na qaqqabsiisaa dafaati. Lubbuu nama tokko yoo baraarre adaraa keessan gaarummaadha waan ta'eef iyyuu viidiyoo kana sheerii gochuudhaan na gargaara. Seenaa kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Namoonni baadiyyaa keessa jirtan, namoonni afaan hin beekne, namoonni biyya Arabaa deemuudhaaf jirtan hundi keessan seenaa kana dhaggeeffadhaati. Biyya Arabaatti deemuurraati of qoxxobaa of dhiisa qansiraa hojjedhaa jiraadha. Kun dhaamsa isheeti. Anillee ergan seenaa kana dhagee dhaamsa kanan isinii dhaama. Tokkoffaa mana ani jiru bineensatu jira. Natti kakatamaa jira ergan dhufe biyya Arabaa ergan dhufe biyya kana ergan dhufeeti reefu ji'a sadaffaa kooti. Biirootti gaafan bilbiladhu biiroon jaratti bilbilanii hin sobdanaan jedhan deebisanii. Ani mistira koo himachuu hin dandeenye isaanitti silkiin koo xalafamee jira. Seetingiin koo hundisaa hidhamee jira. Yoon dubbadhee jarri na dhaga'u waanan jedhu. Translationii godhanii na dhaggeeffatu kompiitaraan na hordofu gatii ta'eef iyyuu adaraa kee sagalee koo kana yoon du'es du'e yoon jiraadhe sagalee koo kana qilleensarra naa oolchi lakkoofsa biiroo isiniin maxxansa. Mana keessa bineensatu jira. Ani du'aaf jireenya gidduun jira. Guyyaan itti du'u hin beeku garuu yoon har'a bule bor akkana qaqqabdan isiniin jedhaa jirti. Maqaan ishee Masqalee Tolasaa Badhaasaa dhalattuu Tulluu Boolloo. Lakkoofsa biiroo isheen ittiin dhufte Duwwaa 986555953 tokko Duwwaa 9 Duwwaa 7555953 sadaffaa Duwwaa 988 61 51 dhumnisaa. Kan mana keessa jiru waraabessadha. Wanti godhamu hin jiru. Mana ani keessa jiru keessa kan jiru waraabessadha. Na nyaachisiisuufidha. Sansalataan hidhamee mana keessa jira. Isheen Dubaayin hojjetteetti amma dur. Biyya kana kan dhufte garuu reefuu ganaa ji'a sadiidha. Reefuu ji'a sadii mistira kana anatti himte malee nama tokkotti hin himne. Ani du'aan jiraati. Ani yoon nyaatames, yoon du'es, yoon jiraadhes, yoo lubbuu koo na baraartanis obboloonni koo garuu gara biyya Arabaatti akka hin deemne yookaan karaa seera qabeessaatiin dhufanii biiroo dhaga'uu danda'u, biiroo dafee dirmachuu danda'uun yoo dhaqanii hojjetatan haa ta'u. Garuu immoo biiroon nama dhaga'aa jiru gatii hin jirreef ana yoo lubbuu koo na baraaran yoo na baraaruu dhaban garuu ijoolleen namni kamiyyuu akka gara biyya Arabaa hin deemne jette dhaamsa isinii dhaamteetti. Ana miti kana kan dhaame obboleettii keessan siqaayii keessa jirtudha. Du'aaf jireenya gidduu jirti. Dafaa na baraaraa lubbuu koo baraaraa isiniin jedhaa jirti. Namoonni mucaa kana argachuu barbaadan yoo keessan na dubbiftan keessuma qaamni dhimmi isaa ilaallatu biiroon Itoophiyaa keessa jirtanii fi biiroon Saa'ud Arabiyaa keessa jirtan mucaa kana dafaa lubbuu ishee baraaraa. Lubbuu ishee hin baraartan taanaan uummanni guutuun isin irratti hiriira ba'ee isinillee fannifamuu qabdan jechuudha. Addabaabayii irratti fannifamuu qabdan. Mucaa kana dafaa lubbuu ishee baraaraa. Keessuma hintalli afaan Oromoo dubbattu daftee borga nama mucaa kana mana kana hin baatu taanaan siifillee wayyoollesh siifis sii dhumatee jira jechuudha. Dafaa mucaa kana lubbuu ishee baraaraa. Uummanni Oromoo Itoophiyaa keessa jirtan intala kanaaf sagalee ta'a, mucaa kanaaf sagalee ta'a, sagalee walii ta'a. Namoonni baay'een siqaayii keessa jiru. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran reefu warra dhufaa jiran siqaayii keessa jiru. Adaraa keessan warri biiroo adaraa keessan rakkoo hin qabdu ittiin hin jedhiina. Araba warra isaan hojjechiisan dhageessitanii isin amansiisanii ijoollee sana rakkina hin qabdu ati ittiin hin jedhiina. Ijoolleen utuu rakkina hin qabaatin rakkoo keessa jirra isiniin hin jedhani dirmadhaa fi dafaati mucaa kana lubbuu ishee baraaraa. Utuu isheen hin nyaatamin dafaati lubbuu ishee baraaraa. Kun dhaamsa kooti waan isiniin jedhuun qabu kana achitti an viidiyoo kana garuu sheerii naa godha.